Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatiin hordoftoota Abdussee kan taatan marti keessan nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Har'a waan tokko tokko irraa dubbannaa hundi keessanuu laayikii gochuun darbatanna asii kana yoo gootan ergaan keenya akka nama danuu bira nuuf gahuu abdii qabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedhu irra deebi'anii. Baga nagaa taatan hundi keessanuyyuu waan jedhu kana ajaa'iba Oromoon hin danda'amne Oromoon hin danda'amne jechuutu ibsa jecha kana altachaalam Oromoo altachaalam jechi kun hin ibsu artiistonni Oromoo keessattuu hin danda'amne yeroo kanatti altachaalum bakka harka nu kennachiiftanii jirtu nuti wajjin keenya isin nu caaltanii waan jirtanuuf isin qaqqabuudhaaf laayikii qofaan isin duuka jirra jechuudha. Obomboleettiidhaa kaasaati darbee laallaadhaa kaasaati qondaalaa kaasaati wal agarraadhaa kaasaati sirba joorjii abbuu kan inni tirriidha jedhee hawaa kana keessa nu kaase yaa salaam Oromoon ji'a lama keessa sirba mammaraachaa 5 gadi dhiisan nutis hin nu dammaqse bar jaratu nu dammaqse artiistonni keenya duruu dammaqaa amma immoo sirbi jaraa nu dammaskee jenna. An khaleessa akka nama tokkootti sirba sana nin dhaggeeffadhe natti tole akka namni dhaqee ilaaluudhaaf sirbi joorjii abbuu kan gadabooti malee kan nu ilaallatu an qoosaaf hin feesbuukii kiyya irratti akka ijoolleen qeeqaanis qabees maal jedhee dhaqee ilaaluudhaaf sana barreessa. An akka nama tokkummaa Oromoo jaallatu eenyuun hin beeka nama gandummaa faarsuu miti otuu nama gandummaa faarsuu nama halkanii guyyaa abiyyi jedhuudhaan abiyyi jimma waan ta'eef hin faarsa. An nama sanaa miti nama dhugaa Oromootti amanu nama artiistota Oromoo jajjabeessu nama dhugaa Oromoo dubbatudha halkaniif guyyaa na beektan otuu na beektanuu baay'een keessan dallantanii Abdusseen akkam akkas jedha yoo barbaadan dhaggeeffatin isin caala anatuyyuu sirba joorjii abbuutti gammadee dhaggeeffataa jira. Sirba ajaa'ibaati. Sirbi akkanaa jajjabeeffamuu qaba loqoda nuti hin beekne otuma ta'e sirba afaan Oromoo isa qaxxitaadhuma akkanatti dubbatan irra sirba akkanaatiin aartiidhaan afaan irraanfatame afaan isa dhugaadhaan isa durii ol kaasuun iyyuu isa kana. An dhugaa jirtu irra deema. Baay'een keessanoo poostitti an godhe sana dallantanii ennaan poostii sana kaase. Namni garuu waan akkanaatiin wal qeeqee qoosaadhaan an nin qoosa waan barbaadan jedha. Warri dallanus hooliyyoota dallana malee haasaan kun nama hin dallansiisu. Girrisaa jennee of waamaa jirra maqaa arrabaa ture gaafa nuti mogga'u girrisaa jennee of waamne gadaboodha afaan gadabootiin sirbame hundi keessanuu jedhaa jirtu kan Abdussee isin aarsuun qabu wal jabeessuudhaaf waan barbaanne jennee akka namni dhaqee ilaalu ajandaa irratti uumame suuraa sobaatiin obbo Lammaan Magarsaa OMN irratti intervii godhanii ebelu kana godhan kun mala ittiin viidiyoon ilmaan Oromoodha artiistota keenya daawwatamu nu gargaaruudha malee wal cabsuuf yookiin wal qeequuf miti hubadhaa. Yaa Oromoo Abdusseen tokkummaa irratti hojjeta halkanii guyyaa annama halkanii guyyaa tokkummaa Oromootiif dhaabbatudha na beektanis na beekuu qabdu karaa fuulduraattis du'eetan sagal gubadha malee akkuma Jawaar Muhammad jedhe anis du'een sagal na gubdan malee hanga lubbuu jiru dhugaa Oromoon dabsu haqa jiru hinuma dubbadha gandummaa hin faarsu faarsi jedhanii halkanii guyyaa na arrabsanis natti duulanis ati akkana hanga jimmummaan irraa mulqu sababa gandummaadhuma dide qofaaf hanga jimmummaan irraa mulquu nama gaheedhaan garuu hanga yoonaaf kichin jenneen dhugaarran deema namni naa jaallatuudhaaf nama waa faarsuu miti. Abiyyi jimma jedhee nama faarsuu miti. Abiyyi jimmaan ta'ee insha Allah sarboo ollaa kan koo buna wajjin dhugaa yoo guddan obboleessa haadha kootii kan garaadhaa bahe yoo ta'e nama faarsuu miti. Akkas gaafa jimmaanis qabsootti jiru qeerroon jimmaa qabsoorra jiru jennee dubbanna. Wobboon amma jimmaan keessatti dheen gadda waraana bilisiginnaatiin kokkee wal qabee limmutti daaraa wal godhaaru kun ilmaanuma qeerroodhuma godina jimmaati. Akkuma sana anis achi keessaan bahe. Akkuma raayyaa abbaa macaa jedhee ani jimmattan dhaladhe malee jimmaaf hin dhaladne Oromoo guutuufan dhaladhe Oromiyaarra darbe Itoophiyaadhaaf nama akkasiiti nuti nama bal'isee yaadu gandatti hin deebi'inaa. Qoosaa akkas namni waa poostii godhe ittiin wal jajjabeessuudhaaf godhu fuutanii Abdusseen gadaboonuun jedhe Abdusseen akkana era dammaqi namni kanaa ol qoosaa adda addaatiin wal akka namni dhaqee dhuguma sirbii joorjii abbuu nama afaan Oromoo sirriitti gadi qabee hin dhageenyeef galuu dhiisuu danda'a. Utuma afaan sosiin galle sirbichi akkaataa raappiin istaayiliin sirbichitti sirbame uffannaan dhumti sunuyyuu ajaa'ibatti namatti tola.
nama dhiba bar dhaqaa dhaggeeffadhaa laayikii godhaa mallee chaalenjii irratti godhaa tiiktookii irratti ittiin hojjedhaa akka namni ilaalu fataa godha akkan akkuma sirba warra kaanii miliyoona guyyaa lamatti galchitan kan jara kanaatis miliyoona galchaa qeequmsa kan keenya boodatti deebina dallansuu keessan boodatti deebina wanti dallanamu tokko hin jiru yoo deebitanii gaccoo ta'uu ta'e malee yaalbassalee kaalle injii ilaalu doktor Abduzee kanaafuyyuu asirrattis waan kana jedhee kan dubbachuu barbaadu ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee haa taanu ankoo amma laayivii akkan seeneen dubbanne feesbuukiin kan koo laayivii na seensisuu waan dedeef malee achirratti illee nan dubbanna ijoolleen Suudi Arabiyaa baay'ee rakkoo hamaa keessa jiru hamma gaafa hajjiin dhufuu kanaatti baay'ee qabaan poolisiin tokko guyyaatti akka nama tokko qabee oolu dirqamatitti kenname jedhamaa jira rabbiin jira haa eegu embaasiin Suudi Arabiyaa jirtanus ijoollee keenya warra mana hidhaatti qabaman akka jarri dhaqanii achitti hin dararamne sagalee taanee fi takka tokko gara biyyaa galan warri amma dhufanii qabaman immoo gaafa jarri kaan jalaa galan jarris hireen jaraa galuudhaaf bal'aadha jechuudha dafaa hojii akkasii irratti jajjabaadha Oromoon dammaqee rakkoo walii irrattis walitti hin gammadina abdishaan qabamee har'a baay'ee hin gadde rabbiin nagaadhaan isaa galchu otuu warra kaaniif iyyuu ofii isaatiifis qabamee gale shurrubbeenis borgaluuf ta'a shurrubbeen borgaluuf ta'a hundi ilmaan Oromoodhaa galuudhaaf ta'u abdishaadheen gadda fuudhee garaa nama guba dhugaan isiniin jedha qoosaaf otuu hin taane fuudhee ammallee dhandhamatee jaartii isaa otuu hin quufin irraa qabanii galchan warri har'a feesbuukii irra teessee Oromoo irratti qoostus bor ilmaanuma Oromoo mana hidhaa keessatti dararamu bira deemuuf teesse kanaafuu walitti hin qoosinaa sagalee waliif ta'a ijoollee baay'eetu warra sooshaal miidiyaa kana irratti warra mana hidhaatiif otuu iyyanuu qabamanii galan sigimoo shoo namni hin galin hin jiru waliif sagalee ta'a wal jajjabeessaatii rabbiin isinii wajjinis jira Allah ma'akum nutis isinii wajjin jirra wanti nuti isinii gochuu dandeenyu hin jiru akkuma kana dhaamsa isiniif dhaamne rabbiin isinii kadhachuuf sagalee hanga dandeenyu isinii ta'u malee wanti nuti iyyaa turre waggaa baay'ee iyyines isiniif iyyine jijjiiramni dhufee hanga ta'e galaa jira jedhama gaafa isin mana hidhaatii nutti himtanu namni waa tokko akka galaa hin jirre akka dhageenyutti dheengaddaaf kaleessa qofitti keessa nama torba du'e dhaaran ijoollee nu beekun nama torba jechuun guyyaa lama keessatti ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti meeqa du'aara laata ammoo hanga yoonaa erga ji'a 8 ji'a 7 mana hidhaa keessa turanii baay'ee tokko nama gaddisiisa rabbiin isinii wajjin ta'u obboleewwan kan koo du'aa isiniif goona yoo feesbuukiin kan koo laayivii na seensise achirratti sagalee isinii taanaa dammaqaa wal jajjabeessaa galatooma laayikii godhaatii ergaa kana naaf dabarsa